بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوليين كenya akkuma beekamutti masgiinni kun eegalamee bubbulee jira. Kana durallee masgiinni keenya eessarra akka ga'ee jiru viidiyooleen takka takka qopheessitee jirti. Ammaan tana kun guyyaa arraan tanaatis kun masgiinni keenya iddoo ammaan tana irra ga'ee jiru tana qaama keessatti argamnu kun masgiida isteejii lammaffaa yookaan G+1 kan jennuun sadarkaa lammaffaa gubbarratti argamsanii jibsamiin isaa kun haaluma ammaan tana agartan kanaan xumuramaa jira. Masgiinni lammaffaatis akkuma gargaarsi keessan itti fufee jirutti adeemsi masgiidaalleen piroosesni masgiidaalleen hedduu deemaa jira. Obboleeyyan keenya kan iddoo adda addaa irraa masgiinni kun akka itti fufee yeroo gabaabduu keessatti xumuramuuf warri gumaachanu gootan kana caalaa rabbiin haajaa diinii fi haajaa duniyaa teessan keessallee isinii haa jiraatu. Kunoo masgiinni keenya akkanatti faayamee haala bareedaa kanaan ni jira. Masgiida jechuun iddoo addunyaa kanarraa nama cufattu walqixaa waan ta'eef jecha masgiida keenya haala kanaan akkanaan nu xumuruu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Masgiida keessaa illee du'aa adda addaa abbootiin amantiitii fi sheekootiin namuu du'aa isin godhaa jira. Hayyee kunoo amma isteejiin irratti argamnu kun masgiida gama irraa gubbaa yookaan isii xumuraa gubbatti argamna. Haaluma agartan kanaan masgiidni keenya kunoo jaamiyaan nuuriin kun duumillee habbaa sadii qaba yookaan qubbii kan jedhamu guddoo fi xixiqqoo xarafa irra jirtu lamaan tana qubbiilleen haaluma agartaniin kanaan kun kuwaartazii bifa adda addaatiin faayamtee miidhagineessi akkaan mul'isaa jirti. Kan itti aanu akkasumatti illee minaaraan masgiida keenyaatis irraa xumuramtee jirti. Minaaraadhaaf wanni hafe jiru yoo ta'e gilaasii yookaan daawwitii keessa galfamu kana qofa. Daawwitiin tun wanni ammaan tana yeroodhaaf dhaabbatteef jidduutti ammaan tana qorqorroo yookaan ruufii masgiidaa kan irraa xumuraa waan dalagamaa jiruuf jecha mukni kun akkuma laaltanii agartanitti muka qorqorroodhaaf dhoomaa jiru. Muka kana gubbaadhaan qorqorroolee haala miidhagaa taateen gubbarra dhoomtu dhufa. San xumuramnaan saffisni isaalleen akkaan dabalaa deema. Obboleeyyan keenya egaa iddoo adda addaa irra teessanii masgiida kana dhimmamtanii fi masgiida kana kun gargaarsa keessaniin osoo guyyaa takka illee hifannee dadhabne hin jenne sadarkaa xumurarra jiru kanaan geessan rabbiin haajaa teessan keessatti illee isin cinaa haa dhaabbatu. Obboleeyyan keenya masgiida kana xumuruudhaaf gargaarsi isaanii xiqqaa osoo hin jehin guddaa osoo hin jehin namoota baay'eetu jechuun xumura masgiida keenyaa kana keessatti hirmaatee jira. Maqaan isaanii listiidhaan jira. Maqaan isaanii akka malee waan baay'ee ta'eef jecha gubbarraa gama gadiitti haga takka maqaa isiniif namoota jalqaba karaa gubbaa kanarra jiran yaamneetiti. Isaanan kaanis masgiida keessaas du'aayin akkaan godhamaafii jirti. Maakidaa Mahammad Xaayir qarshii 100 takka masgiida kanaaf gumaacha waan gootee jirtu jecha obboleettii teenya tana haajaa isii ta'isiin himattee fi ta'isiin hin himatinis xiqqoo fi guddoollee rabbiin haajaa isii cufa yaadaa muraada isii cufa haga isii yaaddee olitti haa guutuu fi Saaraa Hassan Aadam qarshii 100 wal fakkaataa maakidaadhaa wajjin kan ergite. Saaraa Hassan Aadamis magaalaa tanarraa haga isiin barbaaddee olitti rabbiin magaalaa tana guddisee agarsiisu akka dhuunfaattis rabbiin isii haa milkeessu. Salaaddiin Argaa dargaggeessa shabaaba jabaa dargaggeessa magaalaa teenyaa kan biyya jiranii fi kan biyya hin jirreef illee nama fakkeenya guddaa ta'e nama fakkeenya guddaa akkasumatti illee fuulduratti illee namaa ta'u kan ta'e Salaaddiin Argaa qarshii 50 ergee masgiida kana xumura jira kan jiru kana haala addaatiin faayamee masgiidni keenya akka xumuramuuf gargaarsa guddaa kana nu godhe rabbiin haajaa isaa xiqqoo fi guddoo illee haa guutuu fi akkasumatti illee obboleessa keenya Billishaa Haashim qarshii 30 erguudhaan masgiida kanaaf gumaacha guddaa nu taasisee jira. Akkasumatti illee Aariif Ahmad Yuyyaa qarshii 30 takka qarshii Itoophiyaatti kan jijjiiramu doolaraa waan ergee jiru jecha qarshii 30 takka ergee jira. Ramzii Addallaa qarshii 25 dargaggeessa namoota hundaaf fakkeenya ta'uu danda'u. Adinaan Mahammad Abdoo qarshii 20 ergee akkanuma kanaa gadillee maqaan isaanii namoonni kanaa gaditti illee maallaqa ergan maqaan isaanii guutuu barraa'ee jira. Garuu ammoo hedduminarraan maqaan akka malee baay'ee waan ta'eef za'aa amma qabnu kana keessatti cufa isaatu walitti qabnee dubbachuu hin dandeenyu waan ta'eef jecha akka walitti qabiinsaatiin masgiida keessatti du'aayin addaa isaan cufaafuu waan godhamaa jirtuuf jecha namoota gumaacha gama masgiida kanaatiin haa xiqqaatu. Qarshii 5 qarshii 10 sumunii takkallee kan taatu namoota as keessatti gargaarsa kan kaayyatan rabbiin nama masgiida addunyaa kanarra jaaree jannata keessatti illee mana bal'aa mana jannata keessatti isaaf jaara. Masgiida jechuun waan laafaadhaa miti. Nama yoonii fi namni tokko amma magaalaa dadartanarraa ka'ee qobbootana dhaqe bakki akka mana isaatti bilisummaa keessa qabu kan namoota achi keessa jiru wajjin walqixaa miirri silaa mana ofii keetti si dhagahamuu danda'u bakki inni itti si dhagahamu yoo jiraate addunyaa kanarra
مسجد ربي قف خنافو أبليجان كينيا وري قرشي xiqqaas taatee qarshii guddaas nu gumaachan akka walii galaatti obboleessa keenya tokko illee qarshii 500 hargeessarraa kan nuuf ergee jirus rabbiin haajaa isaa haa guutuu fi namoonni gaaslaawoo biyya ifirraa bee akka biyya ofiitti haalonni gariin hin mijaa'uu fi garuu biyyootuma hambaa keessa osoo jiranii obboleeyyan keenya gargaarsaan akkana nu cinaa dhaabbachuu isaaniitiif rabbiin haga isaa yaadanii olitti haajaa isaanii tan biyya alaa jirtus guutee fi haajaa biyya keessaatis guutee fi addunyaa tanarratti illee jireenya bareedaa jiruu jannataa san jiraachisee akhiratti illee rabbiin jannataan isaan badaasee jannata deemu rabbi isaan haa godhu haga silaa nuti yaannu olitti rabbi isaan haa milkeessu haajaa isaanii cufa keessaa rabbiin haa jiraatuuf akkasuma ammas namoota ammaan tana maqaa isaanii namoota haga xiqqishaa kana wajjin wal qabsiisnee hin dhooyin illee guyyaa jimmata masgida keessatti namoota maallaqa ergaa jiru kana cufa isaatu jechuu sheekni keenya sheek maadiinis sheek finiinis sheekotiin teenya cufti isaaniitu maqaa warra silaa maallaqa ergaa jiru kana dha'uudhaaf haajaa teessan cufatu du'aa isinii godhaa waan jiraniif jecha du'aa'iin nama masjida rabbii addunyaarra jaaraa jiru kan akkaan nama gammachiise dalagaa irraa irra guddoon dalagaa fuuldura rabbiitti obboleessa islaamaa tokko gammachiisu namni jechuun hawaasa islaamaatiif masjida jaarree jechuun wanni inni madaalamuun hin jiru obboleeyyan keessan akkuma gammachiisaa jirtanitti obboleeyyan keessan illee akkaan du'aa'ii maqaa keessan dhawaa isiniif godhaa waan jiraniif masjida keessaa illee sagantaan masjida keessatti deemaa jirtu cufa isiitu keessattuu du'aa'ii waan isinii godhaa jiraniif jecha haajaa teessan cufaa'u akka isiniif guutu obboleeyyan keenya sheekootiinis cufti isaaniitu waan du'aa isinii godhaa jiraniif jecha kana caalaallee haajaa teessan rabbii isinii haa guutu isiniin jechuu barbaadan galatooma سيو ربي جي فردوران تكتكتي مسجدي خيني إسرع كجي هنگا تمراتي إسن هردف سيسا يانا إسنيس نهردفا حاجان إسنياتات وبوليجان كينيا بكا جرتانتي غلطو ما إسنين جنة هدو إسن غلطة فنا حواسني خيني شفتنو وان إسن إرجاج جرتانتان سرتي كوبا كبا حواسني خيني أكا حواس مقالات دريتيس ما أكا مقالاتيس دعاء إسني غودا جرن حواسني خيني أقسمت اللي بوتي نمتي شفت إسانو دعاء إسني غودا جرن أقسمت اللي هدو إسن غلطو فتشو بربادن يو ربي جي سغنتالي تان تويستي وانتو تغرغراتيس كباني إسني بديانا هدو غلطو ما عرف سغنتات نجا غوابسني أسمرت مرة حاجان سناتاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته